Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa biyya alaaf biyya keessaa hundi keessa warri YouTube kee jalatti argamtan akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha nageenyi badhaadha jechuun illee nu dibbisiisan maqaa bareedaa isaa fuudhanii jechuudha kan Oromoon nagaattiin gaafatu nagaatti wal gaafatu warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aati sagantaan hojjedhu yeroo hunda akka isin bira dhaqqabuudhaaf yeroo yeroodhaan mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan notificationing akka isin bira dhaqqabu gochuu ni dandeessu jechuudha. Dubbii keenya irratti wanti torban kana keessa ta'aa jiru baay'ee waan nama gaddisiisudha. Laalaame gama tokkoon namni tokko maqaa Oromoo akka inni itti ol qabu. Sifanii laala. Yeah. Girl, I'm trying to take a picture with her. Oh my gosh. It's not. Hey, I need your phone. Mine is recording. Maqaa Oromoo alaabaa Oromoo akkasin akka addunyaatti jechuudha. Warri Instagramii gurguddaa qaban, warri Twitterii gurguddaa qaban alaabaa sana wajjin addunyaarra guyyaa kaleessaa naannessaa oolan jechuudha. Tokkittiin Oromoo namni saba isaatiif quuqamu akka kana maqaa Oromoo hojiidhaan agarsiisee boonsisa jechuudha. Warra maatii keenya irratti ta'aa jiru gidduu kana argaa jirtu fuula Facebook irratti waan deemaa jiru. Kanaan dura mallas studio jedhanii mandara keessa naanna'anii jarrumti har'a jechuudha. Juntaa barbadeessineedhani haadholii abbootii kan keenya haadha ulfaa haadholii keenya ulfa garaatti ilmoo baattee kottuu leenjii jedhanii jechuudha. Bakkee keessatti baasaa jira. Mee suuraa kanarraa mee maal barattu? Haadha ulfaa mallas studio jedhanii ganda keessa naanna'anii jechuudha uummatatuma sirbaa jennaan kun akka kanatti sirbaa baane. Arrammoo abbaadhuma jalaala qaban badeessaadhanii haadholii kan keenya abbootii kan keenya akkuma olaalaa ragada isaan ragachiisan soolaa irgif isii jettu kanaan dura baadiyyaa keessatti taphannu tokko wayii jira taphni wayii poolisiin tiraafikii erga yoomiitii leenjisaa ta'eetii uummata kan keenya soolaa irgifii taphachiisa kun dhugumatti koomediidha waan kolfanuu miti baay'isa wayii mee ilaalaame viidiyoocha. Waan kana tariitii FB'irraa sifachinan naannessinee nuti itti bashannanuu dandeenya. Waan maatiin kan keenya biyyatti argaa jiru, waan maatiin keenya biyyatti ta'aa jiru, waan obboleettiin kan keenya, waan haadholiin kan keenya, waan obboleessi kan keenya biyyatti ta'aa jiru, haadhaaf abbaan kan keenya biyyatti ta'aa jiru tu argine, tu hubannee fi baay'ee gaarii. Kottaa leenjaa jennaan uummanni gadi yaa'a. Ummata shaangulliitii godhanii ofii jiganii ummata kan keenyas kunoo galgalaaf ganama jechuudha. Akka inni itti illee hojjetate ummanni kan keenya ciree nyaatee nama misaadhaaf yaaddaa jirudha yeroo ammaa kana keessatti. Jireenyi qaala'ee jechuudha. Akka itti jiraatu nama yeroo dhabaa jiru keessatti ofii kufee ummata kan keenya haadhaaf abbaa kan keenya akka kanatti miidha. Mootummaan kun tariitii nutti qoosaa ta'uu danda'a. Suuraawwan torbii kana keessa kakka'amaa jiran ilaalaame. Haati garaatti waa baatte ilmoo baatte ulfaan yeroo isin dhaabbatte hiriirtu kana laaluun caalaa wanti nama gaddisiisu maaltu jira. Abbootiin kan keenya yeroo ammaa kana keessa sooromaaf hiyyummaan duwida kutee jedhe waan nyaatan waan dhugan hin qabne gadi baa jedhanii yoo nawaa tokko jechuudha waan nyaatan dhabanii caatii afaan kaawwatanii meedaa keessa gangalatu akka kanatti jechuudha. Achi gaafa galanii jedhan keessoon isaanii dadhabaadha ni dhukkubsatu. Utuma dhukkubsatan kottaa addee kanaa dhaqaa jennaan dhaqu. Wallaahi wanti simmaatii keenya irratti godhaa jirtanu jechuudha.
wayyaaneen takka waggaa 27 akka kana biyyi caccabsitee nyaattee waa meeqa goote akkas goote hin beektu hamma ta'een kabaji nama namummaa isaa baay'ee kabaji isin abbaa keessan hin kabajjanu haadha keessan hin kabajjanu obboleessa keessan hin kabajjanu obboleetti keessan hin kabajjanu mee namicha kantiibaa magaalaa Jimmaa kana laalaa gootummaatti fakkaata ergamaa wayyaaneeti ergasii bareechan beekaanii nana yeroo inni ogummaa bulchu jechuudha har'a Jimmaan bulcha yeroo jijjiiramaa kana keessa jechuudha dhuguma osoo onnee qabaatee jedheeti akkuma kanaan dura intinaa ta'aa jiru ummata keenya abbaaf haadha kan keenya dararuu dhiisee ofiisaatti dhaqee lolu fakkeenya illee jara amaaraa irraa fudhadhaame jarri amaaraa hamma taate jechuudha boo'anus dechee nyaachifamanus ummata hiriirsaa ofii siitii dubbatti naftu amaraaronni hedduun siituu dhaqxee jara wajjin lolte du'aa jirti mee isinis dhuguma dhiira yoo taatanitti dhaqaati jara wajjin lolaa du'aa ummata kan keenya haadhaaf abbootii kan keenya waan nyaatan waan dhugan hin qabne doorsisinaa please kun sheemiidha baay'ee sheemiidha kaamil profeesar gargaaraa profeesar kaamiliin bareechinee akka wal beeknu hin beekta sirkaa nyaadheen sirkaa dhugeera narkaa nyaattee tan harkaa dhugdeetta yeroo fiilmii kootiitii kaasee jechuudha wal beekna bareechinee ati namni bicuu sibil bilaan sitti kakannaan mana dhiisee baqate badee bakkee buluudha barate naannoo tokko jiraanna ummata kan keenya fuuldura dhaabbattee jechuudha leenjii ofii keetiif leenjii nama hin beekne leenjii kennita ummata kan keenya haadhaaf abbaa kan keenya hin beekna bareechinee wal beekna jechuudha maaliif amma kana nama baratetti wanti tokko illee hin dhagaamne ati warri baddaa sitti bilbilaan see jeesna ennaan nama mana dhiisee baqate bakkee bulaa turedhaati hin beekna jagnummaa kan kee mee jagnummaa kee kanaan dhaqxee loltooti maaliif haadhaaf abbaa kan keenya jee cinqita barnoonni kan keessa kamiree ara kun baay'ee waan nama qaanessuu fi takka argame hin beekneef sichi gara fuulduraattis argamuu hin dandeenye tariitti nutti qoosaa ta'uu danda'a footoowwan asii fachi fuunee ittiin kolfuu dandeenya ta'a viidiyoowwan adda addaa fuunee ittiin kolfuu dandeenya ta'a garuu maatiin kan keenya akkatti jiru hundi keenya quba qabna hundi keenya maatii hiyyeessarraa dhalanne maatii baadiyyaarraa dhalanne garri caalaan kan keenya yoo walga'ii oolan midhaan facaafatanii jechuudha kottaa walga'ii ta'aa jennaan midhaan jaldeessatti gadhiisee qonnaan bulaan kan keenyaadhaaf abbootiin kan keenya walga'ii isaanii wajjiniin ta'a baay'ee rakkoo cimaa keessa jira isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan uummanni keenya baay'ee isaa sagalee ta'uudhaaf qabna hamma danda'amaa ta'etti maatii kan keenya kana hamma danda'amaa ta'etti akka bakka akkanaatti hin argamne gochuu danda'u qabna warri biyya keessaa baanee jirru illee jechuudha akka maatiin keenyatti jiru hin beekna waan ta'eef kanaa jennaan dubbii isinitti hin baay'isu inni xumuraa ergaan dabarfachuu barbaadu ijoollee kan keenya ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa irratti beekamtii qabanuu fi akkasumas tattaaffii dandeettiiwwan adda addaa qaqqabanu YouTube jara haa guddifnuuf miidiyaan ijoolleen Oromoo keenyatti fayyadamtu ijoolluma Oromoo keenya fayyadaa Oromoo sin fayyadaa qabsoo Oromoo keessatti ga'ee guddaa kan taphataa jiru miidiyaadha waan ta'eef warra Habashaa yoo argitaniitu ta'e jedha YouTube biyya keessa biyya alaa ta'anii ilmaan isaaniitiif hiriyoottan isaaniitiif saba isaaniitiif jechuudha YouTube bananiitti kennaniitu iyyuu itti hojjettu kanaan of ijaaraa jirti jarri Economy keessa yoo ijoolleen keenya galanis waa tokko walitti hinaafina wal keessa galchuu danda'u qabna. Parsantii hedduu ko miidiyaa warra Amaaraa kan daawwatu parsantii 70 ol ijoollee Oromooti. Garuu immoo ijoollee kan keenya osoo daawwannee jennee saba keenya sin fayyannaa ofiisin fayyannaa jechuudha. Kana jennaan ijoolleewwan ol dhufaa jirtanu gaafiiwwan adda addaa isin gaggaafanna miidiyaa keenya irratti wal affeerraa isinis miidiyaa keessa barbaadan itti affeeruu yoo barbaadanis karri kan qobanaadha. Anis ergaawwan dabarsa yookaan barnoota daawwattoota kootiif ta'a jedhee yaade isinnan affeeraa gaafii deebii adda addaa goona. Kana irratti qeeqa kaleessa caaltu affeereetiin ture achirratti gaafiif deebii bashannansiisaa goonee turre. Caalti jechuun nama cimtuudha nama kanaan dura bareechee beeku qabsoo Oromoo keessatti gara miidiyaatiin isaa ta'u
gara qarshii gargaarsa maallaqaatiin isaa ta'u hamma dandeessitti sagalee uummata siitiif nama taatudha jechuudha. Akkasumas immoo giiftii bareedinaati Oromtitti haadha simbootuu laati TikTok irratti ilmaan Oromoo hedduu kan bashannansiistu habashoota kan garaa gudduudha jechuudha. Sana irratti wanti tokko kan ka'aa jireetu jira. Isaa kabaja kan gadi buusu kun kabaja gadi nama buusu. Ijoollee kan keenya wajjiniin taphatanii kolfuun hojiiwwan adda addaa ijoollee kan keenya beeksisuu jechuun kabaja nama dhoowwu jechuudha. Kana akka hubattanuun barbaada. Guddaa galatoomaa waan daawwattaniif galatoomaa. Warri YouTube keenya hin taane ammas yaadachiisaaf subscribe gochuun dagatinaa.